bara kana akka godina Booran Bahaatti lafti waligala facaafame naannoon kun aanaaleen qabna keessa aanaalee 8 qabna bulchiinsa magaalaa tokko qabna aanaaleen ammarri caalaan naannoo Libaaniif Madda Walaabuutii fi naannoo Giddu Gooroo Doola kana dabalate oomishi giddu kanarri caala jira keessumatti bara kana lafa hektaara 158 fi 515 karoorfanne isa keessaa parsantii 100 raawwannee jechaadha 167 fi 25 raawwannee jechaadha lafi kana inni soomsinaa inni karoorfanne kan karoorfanne keessa guutuma guutuuf faca'ee jechaadha guutuma guutuuf faca'ee inni faca'ee oomish bara kan hin argannaa inni irra yaanne keessa waligala naannoo kan akka faca'u qamadii boloqqee xaafii garbuu kuduraaf mudura saliixa atoboonsitu waan muraasallee dabalate inishiyetiivii mootummaan bara kan karoorse akka mootummaa naannoo Oromiyaa karoorfame 28 keessa nu akka godina keenyaatti 19 asirratti apply goone midhaanan bara kan qonna firaasaa kanaaf faca'e keessa yoo diqaate miliyoona 2.8 oomishin argannaa inni akkasitti ilmaama jirra jechaadha kan karoorfanne amma already amama jira waan ta'eef pre-harvesting isaa fudhatanii jiranii garuu post harvesting waan fudhatanii fi oomishii agamma amama jira amma kumbaanaan isaan argitan kana wanniin isaan xumuramne sabsiin isaan xumuramne parsantii 75 gubba jira sadarkaan gubba jira jechaadha bara kan itti deemaa jiru.